waan nyaara dheeressuu fi beebii heerii nama dheeressuu fi gurraacha ijala namarraa balleessu kana isinii dalagu farra. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Isinirraa tureeran beekaa yuutuubni kiyyallee xiqqoo gadi bu'eera. Laayikiidhaan jalqabaa nama hedduu biraa akka ga'uuf jechuudha. Ammallee du'aayinaa godhaa isinitti dhaamadhaa galana viidiyoo dalagaan jiru argu jirtanii xiqqoo sirriin jiru. Isin marayyuu du'aa isinii dhaamadha. Oroonni rabbi shechana jaallattan du'aayinaa godhaa. Itti aanee immoo wanti anarra isinii dalagu waan nyaara nu dheeressu naaf dalagii jettan uumama nyaara kiyya hin qabu ture akkana gana ture karaa garuu ufumaa kiyyaa akka inni natti ba'u godheetiniin nyaara buqqisutti dhoorgaadha malee dheereffachuu yookiin dammoo sirreeffachuu dhoorgaa natti fakkaatu. I don't know hukmiin tiyyaa miti laakii waan nyaara kan akka inni biqilee walqixxaa'u namaa godhuu fi kana biqilchu. Ammallee rifeensa aspiraa kana namaa dheeressuun isinii himuu deema har'a jechuudha. Yoo rabbi tanaan rahmata isinii godhe hin beeku saniif namoonni hedduun immoo waan ilkaan kee akkana si addeesse nu himinaan jettanii inshaallah gaaf takka iccitii isaa isinii himaa. Ammallee warra borcii balleessu waan naan jettanii jirtanii sanillee isiniif hin hima inshaallah. Har'aaf garuma viidiyoo waan rifeensa kana aspiraa jiru nu dheeressu himaneerii kan beebii heerii nu dheeressuu fi gurraachina aspiraa nurraa balleessuun manumatti dalaynee waliin laallaa inshaallah itti dhiyaadhaa. Waan namni godhu sirriitti ilaalaatii adda baafadhaa eegasii akkasii gaafii gaafadhaa. Bismillah. As keessa maaltu jira beektanii? Roozmarii, absuudaa gurraacha arguu jirtanii, mismaara yookiin immoo qorunfudii gilaabii arguu jirtanii ni ammasaa jechuudha. Egaa abshiidha kun isaa jechuudha. Abbaa rabbii irratti rahmata godhuuf hin beeku. Dhugaa dubbachuuf anni kun rifeensa baay'ee dheeressaa. Rifeensuma noormaalii kaaniifuu ni dheeressaa. Yoo itti fayyadamtan gaariidha. Mee immoo fayyadamaatii natti himaa. Rifeensa fuulduraa ni dheeressaa. Ani immoo waan rifeensa fuulduraa fixu barbaada beektanii waan rifeensa fuulduraa dheeressu sun tahin waan rifeensa fuulduraa narraa fixu soqa. Kanaafuu biyya akka malee bakka taree bareeduma biras taree xiqqoo fokkota kiyya. Kini እናንተን ይጠቅማቸዋል። isin fayyada. Maasaaj ittiin gootan ishee yaa numa isaa jechuudha. Kaameraa dhaabuuti inuma isa akkanumatti ammas hunu adeemni xiqqoo isa akkana hunu. Nuti isheen irraa buuftanii jechuudha. Kaameraa dheeressuun alamaa faayidaa qaba. Waan biraa waan baay'ee gana itti dabalu jira. Akkanuma jettanii viidiyoo akkana ilaaltanii akka hin jenne kun waan xiqqaadha. Gana wanta 4-5 fakka itti dabalu jechuudha. Qabaatiidhaan ka dalagu wanta 4-5 ibichaan daa'imisraachuu ishee asumatti warra dhaabutu jira. Yeroo baay'ee abireejii viidiyoo kiyya daqiiqaa 3 ilaaltan saniifin ganaadha wanti biraa. Bismillah. Argite harcaalee kana marganaa itti naqu kun marti maaliidha kana isin hima. Okay. Arguu jirtanii kana irraa gooteera already. Kalliyaan zayitii kafeetan kan isin fayyadamtan jalatti jechuudha. Kokonaatii, ooliivii, paaraafinii zayitii nyaataa ta'uu danda'a. Zayitii feetan. Ani yeroodhaaf zayitii noormaalii fayyadama. Paaraafinii ta'ee, ooliivoilii ta'ee zayitii feetan. Maaliif namoonni hedduun zayitiin sun maali kun maali waan jettaniif qabaatii feetan jechuun zayitii jechuun karaa biraati. Kuni asiin ka jiru qurquraa baala qurquraa daakamaadha. Kun asiin hinnaadha. Kun immoo mooriingaadha. Kun qola burtukaanaa daakamaadha. Kun qurquraa baala qurquraati yookiin qasila baanaan san kun qola burtukaanaa daakamaadha. Kun mooriingaadha. Kun hinnaadha. Ittiin naqaa
إذا كني كمان موكي سيرا مركون قبو الربع كده كمان مدى كمدران كانوا ما أول فكاتو ملي يتلي كمان سلان عند لا فجوالله وما يترافع ما في شيء كمان من كيس جروس كمان ما أنت إنتي يروح فيديو لما تأتي فيني كان التين ككذا وبالله العظيم كنت كوني من ديرس متى رفيس بتأمن ما يردمو قالوا أكنيا رشيني ديرت فيه رغمت كفيت أنتاتي سكفاها قوي تنيا ديرتو جلقبو تندابنا يا ديرتو جلقبو قالوا في الرادة باشي بتأمن ليارز متشلان رفيسة كيسانا ما بدي بتأمن كوسيستان دي قلقلة دي برداتي Gara-gara operran ni jala. Hindi katani mire itino ita onekta. Ndak bisu tikom. Rite ita zaiti zoom gode sini mulisha. Ita kan teknologi. ريتنا كأنه في ناسا يلقى برجتني نم سرت تلالف شو بقى نيجو فارا يبقى بقى سامفودة دكانة كيسة خاها كذا نك بيدم ثان أنجت تنمو كنام بيدم لا كان سينيغالا كوني أردي كيسة دمتيرانكا سو كان زيتي كيسة جو زيتي كيسة جو لازم شوي أروح جستاني زين كذا كم جوزا كانت إنجوز إذا بردو كان لك كم جوزا كان كان هذا جاب سينجين دي ما بايه بريدا نانتاني أدي كفتونا تاي أدين هدي ماما دويتوف بابا كايتوف قلال مكان غاريمتي والله العظيم قلال لسنا جنة وين جاب سينجي كان دي شيء سومان دي بچو جرايو وغو أنا كيسة جرو تيجو نمني دينك دمو كومنتي جلام مالانجلي فارماسي جرا كفارماسي بلدي كيميكالا أذان إجا كيسة جلا كان دي بتا فيديون كم باي ديرته كان إجا جلنا ما قرأته بروكنا مسني دلنا شيء سوري كإجا جلنا ما ديرته إنده لقى فرن جل فيديو ديرته خيرين كابو كإجا جلا إكامنا ودا ورجع جلسن قرأته ما برو إسني دلنا إن شاء الله بروكنا مسني دلنا كان أسأل كم كده وين إسني أرجع سارة كانت في لانغ في الدنيا كانت تريد تنشي كانت مجلس نترجسي سنجت تانكا شيء ميدامي